Yoo yaa harka fuuna kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa ka daawwachaa jirtan Biiftuu Foundation qophii addaa kutaa 5ffaadha. Jirtaa biroo Nagaami akkam nagaa keeti fayyaadha nagaami gaaffii si gaafadha deebiif qophiidha waan beekirraa qophiidha ayyee galatoomsiin jecha maqaan keenya maqaan koo Kaarinaa ayyee gaaffiin kiyya akkas jedha korma baalee bookkisee boolee guuyyee ari'e Kautoo inni bookkisu aduun dhiyee bari'e jabaan dhangi'e. Eenyuun ibsa jechuun kun gootota Oromoo Baalee keessa. Jeneraal Waaqoo Guutuu Hin arganne. Hajji Adam Saaddoo Hin arganne. Artist Shukrii Jamaal Hin arganne. Yaaluu keetiif hedduu galatoomii siin jecha sila badhaasa qabdaa turte. Badhaasni kee gabaabatti kaardii qarshii 50ti walumaa galatti hin arganne ayyee galatoo yaadadhe ayyee Artist Jeneraal Umar Sulaiman argadhe korma baalee bookkisee boolee guuyyee ari'e katoo inni bookkisu aduun dhiyee bari'e jabaan dhange kaardiin kee qarshii 50 ture gara 100tti ol siqeera Biiftuu Foundation